akka ibadur rahmaanitti nuti waan dandeenyu warreen agartee roga danda'aniin baqataa kana tajaajilaa turaniif beekamtii kanuudhaan namoota akka jammaatti yookaan akka gareetti gurmaan akka dhuunfatti sochii mataa isaanii magaalaa kana keessatti godhan. Bareechinurra. Tole. Jalqabarratti magaalaa kana keessatti akka jammaatti yookaan ammoo akka gareetti gurmaa'uudhaan markaza nuur bakka bu'aan markaza nuur dhufee bakka taa'uun fuudhu markaza nuur magaalaa kana keessatti waliin qabamee haga danda'ametti koomunitii yookaan baqataa kaayiroodhaa kana sarbi godhaa jiranii roga ilmiitiin barsiisaa jiranii kanaaf nutis akka jammaa ibaadu rahmaanitti markazni kun markaza keenya markaza immoo baqataa kaayiroodhaa kana agartee tajaajilaa jiru jechuudhaan saartifikeeta yookaan beekamtii gama keenya laannefee jira bakka bu'aa markaza nuur sheenyi keenya sheekh riyaad dhufanii jiranii Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله خير بارك الله فيكم رب الميد على سنابس الله اكبر تولي اتيانو دان مركز دار الفؤاد مركز دار الفؤاد بكوانسا درتان مركز دار الفؤاد شيخ شرف اسجر انتي سغانتا كلتي فنا خنا توري ورين hudu jiraaf inni bira warra dhuunfaadhaan social media yoo beetetti murataa osin beenye mura Oman kafaanitiidhaan yoo xiqqaate barattoota 40 volunteer sumuni takka malee barsiisaa as keessatti argama Badri Muhammad Ali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Badri Allahu akbar takbir tanah dekati jujura jalan dulu tole khabra Sheikh kayaknya Sheikh Abdul Majid Sheikh Sadiq yero madihoti bakatuma tanti salen mahamani guyya bakatuma makataman rakasani rogo dan dahani salir matani markaza Darul Fuad bakagarte Sheikh Sharaf jumpu urtu dudata hudan gara turani markazi challe garte bakadurura stepi Hamad itu kotar kamfsani jirani Sheikh Abdul Majid Sheikh Sadiq Sheikh Abdul Majid Sheikh Sadiq Allahu akbar jirani Sheikh kabani bilbila tole Sheikh Muhammad Gillen akasmati warrena garte grupile adada akasmas online afi offline contribution wandan dahan generation bakata kairo da khana jijira warra jirani nutilen kanuma ilal chekesa chulana kajamma ibadur rahmanti certificate khana sanif compensation jira wandan de nyugarte gorudan sanif compensation jira Sheikh Muhammad Taufik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tole nuti rogo undalala tu wandan de nyuna garte goda jirra tole khambra biyatana khaysati I think sena khana obaleza khanya Abdul Qadir Nurgumi gaw to kono tawa cise gafa sawo no sabak atuma bitana khaysa satu mutono dukaba gafa namni jal kawa bitanati amri to yohana karam aka goda wallalani hudura kata katran nuti mani erga semmo erga wutisani wutisambodo to morote garte rabbil sangar gare na moy to ko fara wala namne asti amri te khantuye amma mo bakata oromo da kham bitanati amri te khamyu Berat abbatani usul lagani kodin usul gantani kodin irratillen usalatani wana garte janazan haka innamni islamat ko namar raqabu sirnan gaggesudan haka rate bakata oromo da kan tajajala jiru Sheikh Jawar Ahmad Allahu akbar Sheikh Jawar Ahmad Allahu akbar
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheikh Jawar ga hana ko famati wurtulle kabe demu dan mugati rogo hanan dum fa sa khana goda jira kharmati ye fanna kay sagol chudan le gona turre tole khambra bigitana khaysatiga barsisu ko fallon sen oromo sagale vredo ko kabdun masjidal le duro dabbate salati su waqtan desu hammadan ditisatti masjidal salajurulle maqaji jurudan haga masjid oromo jechu to ngeyse sheikh kenya ha Sheikh Muhammad Jamal Siraj. Allahu akbar. Allahu akbar. Oromon karaisu ko fasi miti sagale beredulle karya warra garte kare gare kamale raganu warra garte masrina karaganu bate gorang kai satoko. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tole khambra akas mamasin sagale midai dutonan arabota fi warra khandurole dabbate warre nagarte fana Sheikh Muhammad Jamal Siraj budan masjida khuddu ega garte bakatumma tanatti duferra khase wagga waggan masjid salajit Sheikh kaynya Sheikh Miftahuddin Abdullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheikh Miftahuddin ga bersisa Jama Ibadur Rahman kitaba sirah bersudah istri kama semoga tiga akka Jama Ibadur Rahman te roga berat no kan anggili berat laudan certificate no kopis nevi tole khambra roga garte ulama wata kenya dadda ba fi jaba hunda fana buda markazo ta garte markazo nuris markaz darul fuadis wirtus bakka hunda fana budan khisafu alkallatin sun alkallatidan jalade mudan ulama to kenya jabe sudan kambe kamo obale sakenya amin abagiti yohanamo amin jimma churam be kama Allahu akbar. bakabwansa enodu fu batele bakabwasa nam to ko fe anu furfe amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Tole akasumas gare akuma khanya khana jarabani salen shababa hammate toko mila walid hidani wan hamtu raka udan gara khairati yam dan warrabe kaman grupi khulafa rashidin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bakawa grupi khulafa rashidin. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Tole ulfada akasmas markazul hayat. Allahu akbar. Markazul hayat len jolele ka kachale hoddu qur'ana barsi sufi wanto tabarat le garte bersudan be kamani. Allahu akbar. Allahu akbar. Mal ittikati takbir da mo markaz. Allahu akbar. Abu jarana takbir taja. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tole akasmas ekha tankuni be nam romun wan chairman Jason hojiti ko kawna be debisa Facebook arte barosen debisun ten hojina kati debisu kawna chof aka Jama Ibadur Rahman to kan gone ijarale no koncha akasumas Jama Ibadur Rahman amadura egat ko shade ne bodo shekwati hunda ferre turre aka garte te ko sho elmi tanan nusu soda sani bi kharana be kharatun ge jabe sani fi erga gujja bakatana du ferra bakatana rafanin be han asirra gujara nusu mirkansan warra online rele mirkansan Sheikh kaynya abba to kuma sheikhenyu sheikhenyu syariat. Allahu akbar. Allahu akbar. Amadura nuti akadar ka go talu dufne jirra bin ulama to asal allati janner khenya jirra wa sarabbil lengar gare salle hamad to ko bate jirra. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Tole akasumas obale sakhenya nam khenya khahidam khagarte amrin jajabdun overcasing gize no dufte biradanye kallatines al kallatines marachudan dubbi mustafa gurdates akasumas mustafa ale fi baka policy man hidate tille gize dubbin afanitis jabate dubbin kezi lengize waltata tate bakatan dubbin bakata leno ga wal nyate adanu gurdan kambe kamu khan wagga hoddu biyatan khaysati bakata oromo tajajalum be kamo bele sakhenya Abdul Qadir Nur Gumi. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nama guyyaa tokko torii qottee jalaa baqata rabaasee akka Ibaadurrahmaanitti kabajaa qabnaa fi beekamtii laatu fi jajjabeessuun nu laallatti tole galatooma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tole khambraa nama biyya tana keessatti rakkoo fayyaatti sookaan rakkoo addaa qubate boorsaa isaa tokko fannifatee shaaraa tuutatti fi shaara Nuruddin kana waliin gahee qarshii xiqqoorraa hanga guddotti wali sassaabuudhaan hifadhe maarri osoo jedhe nama keenya nu wallaansisaa ture obboleessa keenya Haji Kayo Gammada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Salatul Maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tole akkasuma faanuma isaa kana buudhaan bakka namni rakkate hafayyaalis ta'ee yeroo hunda qandii isaa saafee Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tole gama biraatiin kaayiroo namni kaayiroo godhe kaayiroo waa lamaan beekamame dhimma siyaasatii fi dhimma hawaasummaa kanaan beekama. Dhimma hawaasummaa kanaan miidiyaalee jiran hunda kamiyyuu gotti dhufte ogummaa isaatiin bira dhaabbachuudhaan rakkoo teeknikaa barsiisee namni hundi akka if danda'an akka godhuudhaan OMN irraa kaasee hanga miidiyaa Oro 11 akkasumas miidiyaa Ibaadurrahmaan dabalatee waanuma dhufe hundaan rakkoo teeknikaa barsiisuudhaan akkaataa isaan itti waa edit godhatan itti update godhatan akkasumas loogoolee fi wantoota tokko akkaataa itti create godhatan barsiisee akka if danda'an yookaan qurxummii jirtuu hannuu fi caalaa akkaataa itti adamsan barsiisuudhaan ka beeksisu obboleessa keenya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdi Jamal. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Abdi Jamal gaawwate kaatee namni OMN qofatti beeka malee miidiyaalee as keessa jiru kanneen akka Kush, BBS, OMN miidiyaalee hundaa'uu daarektoroota achirra jiran isaattuu leenjisee gartee akka if danda'an godhaa ture. Kanaaf akka Ibaadurrahmaan tuutilleen baqataa fi Oromoo gargaaruu keetiif beekamtii kana silaanne jira. Akkasumas reefu tadhakaafna jira dhimma sooshaal miidiyaadha warreen gariin barumsa ilmiitiif hoggatti dhimma bahan akkasumas social media beekamtii social media irratti gonfatan kana gara al-khayritti jiruudhaan namoota dhukkubsataa hedduu donation walii sassaabuudhaan biyya tana keessatti namoota hedduu dhukkubsataa gargaaraa kan ture obboleessa keenya Dr. Asli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dr. Asli Muhammad social media harti ga nama hoddu gargaaraa jira. Waan biraas osoo beekamu moggatu nuti roga gaarii ni dalee qofaatu nu laallata. Sanirra dhaabbachuun fakkeenya obboleessa keenya Haamilee Raamurame Madura waan inni godhaa ture ni waliin beekna. Nama Islaamaatis Khaanis bira dhaabbachuun gargaaramaa kana xiyyeeffannaa keessa galchuu son qofaan tottudha. Wanni asliin godhu san xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan tilleen akka Ibaadurrahmaanitti moggaa dhaabbanne beekamtii fi jajjabina waraqaa sartifikeet kan isaa qopheessine akkasumas namoota mustashfaa deeman jala deemuudhaan afaan isaanii kudhaan akka gartee yaala fayyaa argatan gochuudhaan akkasumas maallaqallee akka walii gurguruudhaan sassaabuudhaan kan beekamu obboleessa keenya Diinoo Najjoo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diinoo Najjoo dhimma hin dhufne bakka bu'aa isaa. Allahu Akbar. San qofaa miti nama yaamatu boggoosoo illee ni qaba. Yaamatu boggoosoo sheekh afaanii kaaga. Yaamatu boggoosoo farumatti maljam. Sheekh maljam. Yaamatu boggoosoo. Nama gaarii waggaa eenyu akka ta'e inshallah sammuu sakib godha. Tole san qofaa miti dhimma biraatiinis gama shamarraniitiin roga adda addaatiin namoota dhufatanii karaa gartee harka lafa jalaatiin yookaan ifaatiin nama gargaaruudhaan markazoota adda addaa duuba dhaabbatee duuba gartee maggaarrajaa duubaan akkuma sharaan keessatti gargaaruudhaan beekamtu obboleettii teenya Nasriyyaa Hassan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakka bu'aa isaa asumaan Allahu Akbar. Akkasumas obboleettii teenya Miskiyyaa Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar akkasumas markaza Darul Fuakana wurtuu lafee dugdaa dhaabbachuudhaan akkasumas yeroolee adda addaa keessatti hawwan kana jaaruu fi duuba dhaabbachuudhaan kan beekamtu harmee teenya Halimaa Boruu yookaan haadha dursa. Allahu Akbar Allahu Akbar bakka bu'aa dursa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Awo takbir saja hajar. Awo soman seerun jara dafsisee galee qaba maalish. Tole akkasumas harmee teenya biyya tana keessatti bakka gaddaa hamiyyuu taaziyaa hunda dhatee taaziyaa irratti maaliyaaniin akkanaa sabne hadiisa hedduu muudhaan zikriilee adda addaa qopheessuudhaan nama gaddaa waan taaziyaan galsan jajjabeessuudhaan beekamtu haadha teenya Nazifa Haji Ahmadu. Allahu Akbar Allahu Akbar isin dhukkubsatan irra dhufuu dandeenye bakka bu'aan isidha. Nazifa Aboo Nadifo bakka bu'aan. Okay akkasumas yeroo dubbiin jajjabduun galtee dhimma araaraa yookaan manguddoo roga manguddummaatiin nu kan nu tajaajiluun kan beekamu obboleessa keenya Hurree Buusuu Waaqayyoo. Allahu Akbar Hurree Buusuu hin dhufne bakka bu'aasa. Okay akkasumas dhimma manguddummaa akkasumas ammoo dhimma gartee nama waggaa dhukkubsatee mushafaa jala deemee wallaansiisuudhaaf gartee dhimma fayyaa kanaan jala deemuudhaan kan beekamu abbaa keenya Iskiir Nuuree. Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. Tole akkasumas roguma kanaan agartee isaan faana dhaabbachuudhaan yeroo agartee amriin jajjabduu nuti dhimma jaarsummaatti hoggaan mudate akkasumas dhimma interpreetara afaan arabaa hoggaan mudate bakka yaabne hundatti moggaa dhaabbachuu fi baqataa jala owwaachuudhaan kan beekamu Adeeroo Fuwaad. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Dimma kana aroote wanti chaaraa nuti ediko Allahu Akbar Adeeroo tole akkasumas dhimmuma gartee manguddummaa kanaa fi interpreetarummaa afaan arabaa kana osuma dhibdeen nutti jirtu garaanna murana cirachuu kana afaan arabatti hin beeknu arabeen tuba beekuleen agartee ganna ta'e isaa gan marree kan ulfaata bara afaan arabatti kanaa fi manguddummaadhaan beekamaa Sheekh Awwal hin dhufne bakka bu'aa isaa bakka bu'aa Sheekh Awwal Haji Kayo. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar. Tole akkasumas dhimma gartee keessafuu yatiima fi haadha yatiimaa akkasumas abbootii yatiimaa osuma nam tokkollee hin beekne isaa fi jammaa isaa alkallattiidhaan magaalaan keessa deemanii warra akkasii gargaaranii jira keessa hin beekne. Bakka bu'aa jammaa isaanii Faamii Abdul Fattah Mustafa. Allahu Akbar abbaa yatiimaa jechuun beekaman isaa fi jammaa isaati. Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir 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 Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar. Tole warra gareen jaaramanii immoo waanuma akka gartee faamii faan godhaa jiran kana jiranii dhimma gartee rakkataa dhukkubsataa akkasumas dhimma markazoota adda addaa keessatti shamarran gareedhaan jaaramanii jiranii guruppii Ansaaruddin yookaan jamaa Ansaaruddin bakka bu'aa jamaa Ansaaruddin warra shamarranii achi keessa jira waan ta'eef isaanumatti kenna. Tole akkasumas magaalaa Kaayiroo keessatti yeroo jalqabaatiif dhimma gartee baqataa kana walitti qabee aliif baataa jaanii barsiisuudhaan warra gartee dura bu'uura magaalaa Kaayiroo keessatti gadhaaban wirtuu barnoota islaamaa. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir 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 Allahu Akbar. Okay.
خبرة جمع الخير شمرن الخير جمع شمرن الخير إسأل لنا قرته وجيلي الخير خبيو خيسافني ورمبيني بكبوتون شمرن الخير أجخيسر تسعة أسمان تولي warri gartee hagammatti akka jammaalee ibaadu rahmaanitti warreen magaalaa kaayiroo kana keessatti roga adda addaatiin qooda fudhataa turan kanneen hagammaa turanii asammoo nama lamaatu nama gotti argama nam lamaan kun warreen yaamatu boggoosoo yookaan ammoo warra tola ooltota waggaati tola ooltota waggaa eenyuuf eenyu akkati allahu aalam nama waan tola ooltota waggaa kana nu beesu. هو ما عليه بينا والله كتابو سمي كتابو سمي تولولتت ها تولولتت وقع خلوه أنا سين أقوله تولولتت وقع خلوه أنا سين أخنو في لا تولولتت وقع تولولتت وقع تولولتت وقع مقالة كايرو كيساتي تولولدان نمو وقع الله أكبر الله أكبر مبارك مسمى قوانين قراجر مبارك مسمى هنا مخينا إسات اللي أكا حواستي إيه الله أكبر الله أكبر وبي تله مبارك مسمى دا دمما قرتي بكتا كايرو دا خررتي konkolaataa isallee hojii tololtummaa kanaaf khasagalee gartee warra asiitiif warra Suudarbiyaatti ta'u moggatti warra gartee konkolaataa isaa kadhuunfallee dhiyeenya kan dhufanii jammaa ibaaduu rahmaanitti kallattiin labsanii jiran namni kamiyyuu sa'a kamiyyuu dawwalee konkolaataa hiyyaa akka ambulaansiitti dirqama kursii irraa baasee ambulaansii godhuun irraan eegamu garuu hojii ambulaansii kamiyyuu ni tajaajila firii yookaan firii serviisiin kannaa jee kannaatis jira. nutis akka jammaa ibaaduu rahmaanitti salumatti xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan nama yaamatu boggoo yookaan nama gaarii waggaa jechuudhaan saartifikeeta isaaf haggumna keenyatti isaaf fakkaatu takka qopheessinee jirra. الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر ما شاء الله اوكي الله اكبر تولي خمبرا نما غاري وغاتي الله اكبر الله أكبر نم نكون نما جايباتي بكا شيكان جران بكا راكون جران منغودونس اكا منغودوتي امتي جوليون اكا جوليتي امتي نمني ولده آتو غرغارسي بربادمي آتو lukur rahaga lubutti gafa gargar samallaka yo khanamo wan tokko barbadan nawuma garte mullatu arlen qabu garu jollumate heti mila arri gara arri fi ha khuyo maljam arri sadumami tasadafa sanin qabu garu dargaggeessa nus barana nama garte nama waggaa jenne akka ibaadu rahmaanti fillee jirra hojii inni bara hojiilee alkhayr inni bara kanarratti khayr maate xiyyeeffannaa keessa galchuuni mee eenyu jira محمد اسماعيل الله اكبر الله أكبر الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر mucenga makubuda mulata markazotun da bira mulata manguddo bira mulata shekan bira mulata alim bira mulata qanos tiyefana ha sagalchun sham konferensiyo khan dargagona ka khiya khuna ka rabar tarif khana ko pesne kan wani gami badur rahman ko pesne khron fakata khaytanu sagaltan tan tuti nafi Syekh Muhammad Madimna abba taji garawal taji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم وري براسة فرطني اللي ورا براسة فرطنا بسنا تايس آمين جاري وري براسة فرطنا مو ويا قيامات اللي ورا قلمي مركان فرطنا بسنا تايس نمني رجاء سني بيت ورقة رجاء سني خني آخرت اللي ورقة رجاء سني آخنم آمين آمين جتني آمين وري ورقة رجاء فرطنا آخرت اللي ورقة رجاء سني آخنم آمين خان فرطني اللي لا تشرب بسني آخن لا تشرب بسني آخن نو